sagantaan teenyatan arraatiis biyya Joordaan imalli keenya sarraan tana gara biyya hawaasa Nabii Luut alayhi salaatu wassalaam ittiin halaakaman sanitti achi deemna. Biyyi Joordaan tun isii haadha seenaalee hedduudhaati. Seenaalee tanneen keessaa takka seenaa Nabii Luut alayhi salaatu wassalaamii fi seenaa ummata Soodom yookiin ammoo LGBTQ baanan kan iddoon sun iddoo ummanni kun ittiin bade. Hanga arraattis dachiin isii balbalaa jirti. Kanaan wal qabateetis viidiyoolee haalaan nama ajaa'ibsiistu kan laallu ta'a. Egaa hordoftoota keenya kan maatii kanaaf haaree taatan subscribe godhuudhaan nu waliin maatii takka ta'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا في هردفتوتا ملكي بورو أكم جرت النجاة فيادا. الحمد لله نتنا جايسين في كمنا. سكنتان تنيتن أراتن يروبراتين هالان أدتاتي. تن هالان نما برسستو في نما ستاجستو أكسما نما اللي هذا تجستولا. تندروتي سكنتان تناول فكاتو أركتني جرتن جاين يادو. لقمتي فيديو خنو قانو في أرانتن أقرتن. تن هالان إسين ستاجستو في إسين جنك إتطوملتي. هقاري في سكنتان خنا دلقو أكتين كمتني في سداتن برباديتي ميتي. قرمو هدو خيسان تكاو هدو خينياتو سكنتاتنا رابرة يتشوفين سكنتاتنا قد يسو دير كامل. بيي Joordaan tun isii haadha seenaalee hedduudhaati. Seenaalee tanneen keessaa takka seenaa Nabii Luut alayhi salaatu wassalaamii fi seenaa ummata Soodom yookiin ammoo LGBTQ baanan kan iddoon sun iddoo ummanni kun ittiin bade. Hanga arraattis dachiin isii balbalaa jirti. Kanaan wal qabateetis viidiyoolee haalaan nama ajaa'ibsiistu kan laallu ta'a. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa amala isaatirraa hedduu dhoobsa. Garummoo gaafa si qabuuf qe'ee si qabetti qabinsi isaa sitti hammaata. Hawaasa kanarratti illee gaafas kanaatu gahe. Kanaafuu kanarraa akka nuti barnoota fudhannee fakkeenya godhannee deemnuuf hin qophitana dalage. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rahmata isaatirraa akka nuti kana laallee irraa barannuuf hanga arraatti waan isaan ittiin halaakaman nu agarsiisuudhaaf nu hambise. Dachiin sun dachii gubbarraa gaditti garagalti. San gubbaan ibiddaatu balbala. Iddoo qubata isaan itti dhiyeessuu hin dandeenyeetu jira. Iddoon tun haalli islaamirra jirtu haala kana. Kanneen wal qabatee bal'inaan kan laallu ta'a. Turtiin keessan faana haa ta'u. Egaa hordoftoota keenya viidiyoo kana laayik godhuudhaan khayrii dalagadhaa. Kan maatii kanaaf haaree taatan subscribe godhuudhaan nu waliin maatii takka ta'a. Kara sagantaatti achi haa dabaru. Biyya zinaan beekamte siidaa jaartii Luut. Bahara du'aa siidaa namoota wal qunnamtii saalaa fakkaataa isaanii wajjin raawwatan. Biyya tanneenii fi mucizaalee garagaraa if keessatti hammatte gara biyya Joordaanitti achi deemna. Kallattiin kara sagantaatti achi seenuun durattis lammadaan isin yaadachiisa. Laayik sheer godhuudhaan nu gargaara. Kibba Joordaan iddoo bahara cinaa saniin argama. Biitummaan halaakamtee halaakaan beekamte tun addunyaa tana keessatti biyyoottan seenaa qaban keessaa takka ta'uudhaan galmooyitee taa'u jirti. Maqaan inni biraa itti beekamuun holqa Nabii Luut yookiin akka Amaarri jedhutti Yeluut waashaa. Hawaasni Nabii Luut gaafas ergaa Nabii Luut itti fidee fi takkaahu waamicha inni silaa itti godhuu ture san didan isa faalleessan. Taariikha isaaniin dura jiru keessatti waan hawaasa takka keessatti hin argamin hojiidhaan garsiisan waan haaree fidan. Dhalaa dhiiraan maletti dhiira dhalaan maletti akkasuma dhiira dhalaa waliin hojii zamana keenya kana keessatti argaa jirru tana yeroo duraatiif raawwatan. Badii zinaa hamtuu tanaas biyya Soodom keessatti raawwachuu jalqaban. Biyya san keessattis dhiira babbareedaa fi hayyoota takkaahu beeytoota akkasuma dubartii silaa namni fakkeenya godhatee qabate ummata san balleessuudhaan hawaasa guutuutti waan kana waliin gahan. Dhukkuba hamaa qunnamtii wal fakkaataa saalaa kana hawaasa irra babal'isan. Hawaasa isaanii dabraniitii warroottan hawaasa biyya biraa kan keessummaadhaa takkaahu haajaaf biyya san seenee hundaa'uu balleessuu eegalan. Badiin babal'atte. Namni waan kanaan if mul'ise takkaahu waan kanaan beekame akka hayyutti ilaalame. Hojiileen isaanii guututti fedhii irratti hundooyti.
ergamaan rabbii Luut alayhi salaamis isa hawaasa kiyya waan kanarraa fagaadha wanni kun hamaadha jechuudhaan irra deddeebi'uudhaan isaan waamullee isaan jalaa didan. Hogguu kana murtii rabbii irraa taheetu dhufe malaa'ikaa lamaatuun namaan of fakkeessee dhufe gara nabii Luut alayhi salaatu wassalaam. Garummoo Luut yeroo sanitti isaan hin beekne bareedinni malaa'ikoota saniitis kan jechaan ibsamuun turre. Isaanis gara nabii Luutitti itti dhaquudhaan akka isaan qeebalu keessummeessu guyyoolee hanga takkaaf isa bira ta'anii isatti himan. Inni ammoo yeroo sanitti sodaatee jira. Maaliif sodaate seetan? Akkumaan tana duratti isiniin jee hawaasni biyyattii walqunnamtii wal fakkaataa saniin hedduu dhukkubsatee ture. Keessummaa silaa warra babbareedaa hoggaanii fi harkan tiin bobbahan ture. Tanaaf sodaate. Eegaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya keessummaan lamaan kun akka ta'uuf ta'anii fi jaartiin isaa jaartiin Nabiyullah Luut jechuu waan godhuuf teessoo kutaa lammaffaadhaatti kan waliin laallu ta'a. Sagantaan teenya tana irraa tanatti xumurti. Kutaa lammaffaatiin hanga wal agarrutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.